Hello guys, akkam jirtu? Baga deebitanii gara chaanala kiyyaatti dhuftan isiniin jecha guyyaa har'aa viidiyoo baay'ee isinitti tolu tokko yookiin viidiyoo namoota baay'ee keessaniif gaaffii ta'ee jiru tokkoof deebii kan qabatu isiniif fidee dhufeen jira jechuudha. Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti akkamittiin Facebook irraatii viidiyoo garaagaraa daawunloodii akka godhattan gara miimoorii keessanitti yookiin immoo gaalaarii keessanitti viidiyoowwan garaagaraa Facebook irraatii daawunloodii godhattanii akkamittiin akka seef godhachuu dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Namoonni baay'een keessan viidiyoo Facebook irraatii buusuun baay'ee tokko kan isinitti ulfaatudha jechuudha. Kanaaf akkamittiin akka daawunloodii godhatanii namaaf illee sheer gochuu kan dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Kanaaf namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii chaanalii kiyyaatti akka dabalamaa isiniin jedha. Namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan akkasumallee laayik gochuudhaan viidiyoo kana namoota hedduu biraan akka gahu deebii namoota baay'eef akka furmaata fidu laayik gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Amma kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsa. Amma jalqaba gara Facebook keessanii keessa inni seentu jechuudha. Facebook keessan keessa seenuudhaan viidiyoo daawunloodii gochuu barbaaddan tokko ni filattu jechuudha. Viidiyoo daawunloodii godhachuu barbaaddan tokko maal gootu bakka kanaatiin mallattoon sheerii ni jira jechuudha. Mallattoo sheerii sana irratti al tokkoof tuquudhaan gara gadiitiin koppii liink kan jedhutu jira. Bakka koppii liink jedhu kana al tokko irratti tuquudhaan liinkii viidiyoo sana koppii ni godhattu jechuudha. Erga liinkii viidiyoo sana koppii godhattanii booddee appilikeeshinii namni hundi bilbila irraa qabu tokkotu jira. Appilikeeshinii sana irra al tokko ni deebitu. Appilikeeshiniin sun maadha? Gara appilikeeshinii extenderii yookiin immoo appilikeeshinii faayila ittiin waliif daddabarsan gara appilikeeshinii sana ni deemtu. Appilikeeshinii kana namni hundumtiyyuu bilbila irraa ni qaba jedhee yaada. Appilikeeshinii kanarratti al tokko ni seentu jechuudha. Haala kanaan gara appilikeeshinii keessanii erga seentanii booddee bakka sheer waliif gootan cinaadhaan maaltu jira? Bakka kanatti sooshaal kan jedhutu bakka kana jira jechuudha. Bakka kanatti sooshaal kan jedhu keessa erga seentanii booddee haala kanaatiin dhuftanii bakka kanatti paste and download kan jedhutu jira. Isarratti al tokko ni tuqxu jechuudha. Ofiisaa haala kanaatiin searchii isiniif gochuu ni eegalaa jechuudha viidiyoo keessan. Waaw, kun akkuma argitan viidiyoo kiyya naaf fideera. Kun haala kanaatiin akkuma argaa jirtan bakka kanarratti daawunlood naaf gochaa jira. Haga inni daawunlood godhee naaf xumurti ni eegdu jechuudha. Kun akkuma argitan viidiyoon kiyya daawunlood naaf ta'ee jira. Bantanii seentanii maal gootu dhaggeeffachuu ni dandeessu jechuudha viidiyoo keessan. Yoo barbaadan immoo sheerii namaaf gochuu illee ni dandeessu. Haala kanaatiin Facebook irraatii viidiyoo barbaadan daawunlood godhachuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo itti aanu keessatti immoo waa'ee maalii akkan qabadhee isiniif dhufu kan barbaadan koomentii jalatti naaf barreessaa. Viidiyoo sooshaal miidiyaa garaagaraa irraa kan biraa irratti warri daawunlood gochuun isin rakkisee jiru yoo jiraate kanneen akka yuutuubii, tiiktooker fi sooshaal miidiyaa garaagaraa irraati daawunlood gochuun kan isin rakkisee jiru yoo jiraate koomentii jalatti naaf barreessaa. Viidiyoo isaa qabadheen isiniif dhufa. Viidiyoon kun isinitti tolee yoo ta'e laayik gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Goodbye.